Tikkunoo akkuma argitan amma haala jiru laalee bahuu barbaadeera. Carraan barnootaas jira. Wanti tokkos jira. Ani garuu ofii kootii fi ammaa fi waanuma jiru carraa jiru beekuu fi malee yaa hojii koo fi kun wajjin ammaaf naan ta'u. Yaa sa'aatii bal'aa barbaadaa barnoonnis yoo ta'e akka barbaachisummaa sa'aatii hojii wajjin odoo naa jalaa ta'e malee wal jalaa hin deemu isaaf xiqqoo waan rakkisuuf. Garuu gabaa qofa miti barnoonnis jira, carraa barnootaas jira. Naasteesinis especially warri wifi manatti qabdan yeroo qabdan akkasitti ilaallachuu dandeessu isa jedhudha. Kan biraa as keessaa ani bahuun barbaada. Kunoo amma dhumaatti bahuun barbaada jedhaani. Achumaan safe change jedhaani. Ala jiru kana booddee nan bahaa jechuudha wanti na dhorkuu hin jiru. Na yaa galatooma akkasitti wanta jiruyyuu keessa galtanii ilaaltanii isa booddee odoo teekinooloojiin maal carraa akkamii qabaasa jedhusa akka barru waan hin barbaadu fi kunoo intana inni tokkoof inni lamaffaas kanuma kunoo bakka lamatti waan hin banii turee fi kana booddee bahuun hin danda'a loogaawatiin jedhaanii gaafa hin barbaade immoo deebisee banii ilaaluun hin danda'a. Akkasumatti isinis wanta jiru ilaalaa isin jechuun barbaada. Galatooma.